Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shumar kafuun jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo har'aallee distii akkana bareedu distii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Baay'ee tokko bareedduudha oriijinaalii kataate jechuudha. Qabadhe isinii dhufee jira. Kun kurreen isii akkana fakkaata jechuudha. Distii kana kurreen isaa kun irraallee hin ba'a jechuudha. Akka gubbarraa kun keessi isaa siraamiikidha. Argaartaniin keessi isii siraamiikidha. Duubni illee jechuudha akkanuma jirti. Jalli isii baay'ee oriijinaalii baay'ee furdaa akka ta'e jechuudha. Haala malee furdaadha jechuudha. Distiin kun distii baay'ee oriijinaaliidha. Garaan isii keessi siraamiikii ta'e jechuudha. Baay'ee tokko bareeddi duubni kun akkuma isin argitan kan akkana jira jechuudha. Kun ammoo irra kaayamee irra afaan isaarraa kan argitanii baasuullee dandeettanii. Distiin afurii fi maxabashaadha tokko jechuudha. Jidduu keessa maxabashaadha walitti waashan jechuudha. Baay'ee tokko oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Hiiqaa baay'ee oriijinaalii ka ta'e ka baay'ee bareedaadha. Oriijinaaliidha jechuudha. Meeshaa kanneen dafaa bitadhaa isiniin jedha. Kana qofaa miti if birattillee cilfaa ofirraa qaba jechuudha. Kana qofa osoo hin taane cilfaa uumamallee ofirraa qaba. Keessi isii kinoo akkana jirti jechuudha. Distiin kun akkana jira keessi isaa. Jalli isaa kinoo akkana jechuudha. Dubbisa kana dubbisuu hin dandeettanii oriijinaaliidha jechuudha. Distii oriijinaalii baay'ee oriijinaalii ta'e jechuudha. Distiin kun baay'ee bareeda. Akkana fakkaata. Distiin kun akka isin hin darbine dafaa bitadhaa isiniin jedha. Qabanni isii akkana jira jechuudha. Distiin kun distii baay'ee bareeddu taate. Cilfaan isaallee kinoo akkana fakkaata. Asii walirra diramee kana walirra diramee qaba jechuudha. Waa haganaa waa meeqa ofirraa qaba. Cilfaa hagamii cilfaa jaha ofirraa qaba jechuudha. Cilfaa jaha ofirraa qaba. Inni kun iyyuu adda isaatitti meeqan akka bitamuun beektanii. Garuu distii kana walirratti dafaate bitadhaa isiniin jedha. Distii baay'ee bareedu. Distii oriijinaaliidha. Akka isin hin darbine dafaa bitadhaa isiniin jedha. Akkana walirra gurgurama. Kanarrayyuu wanti baay'ee tokko isin ajaa'ibu argee jennaan isiniif waraabuu malee bira hin darbu namoonni bitattan jedheeti. Makarajiin kun keessi isaa akkana adiidha. Shaklaadha jechuudha. Makarajii aananii tokko beektan fakkeenya akkasii jechuudha. Shaklaadha. Siraamiikidha jechuudha. Garaan isaa keessi siraamiikidha. Akkana fakkaata. Makarajii baay'ee tokko bareedu yoo akkana ilaaltan xiqqaa isiniif fakkaachuu danda'a. Garuuyyuu inni kun litirii meeqa hojjettan litirii 10 illee qabata jedhan. Litirii 10 ka qabatu jira, litirii 7 ka qabatu jira jedhan. Baay'ee tokko guddaadha jechuudha. Keessi isaa baay'ee guddaadha. Yoo akkana ilaaltan isinitti hin beeksisu. Makarajiin kun makarajii baay'ee guddaati. Baay'ee akkasuma bareedaallee dafaa bitadhaa isiniin jedha. Makarajii siraamiikii kana. Inni biraa ammoo hiiqaa akkana fakkaatu hiiqaa babbareedaa kana bitattan jedhee hiiqaa bituudhaaf deemee achumaan hiiqaa kanneen bitachuu qabdanii namni bitatu haa bitatu jedhee asumaan isin waraabe jechuudha. Wantoonni isin barbaadan guutuun as biratti argama. Meeshaa baay'ee oriijinaalii meeshaa babbareedaatu iyyuu amma meeshaan galan hin jira jechuudha. Meeshaa oriijinaala meeshaa bareedaatu iyyuu galan isinii bunaallee barbaadan akkana fakkaata. Warroonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa kiyya xumurarra isinii kennuu yoomillee hin irraanfadhu. Keessumaayyuu kan nama ajaa'ibu ka cimmaaqii garagaraatti buusan jechuudha. Kinoo as bira hin jira. Inni kun cimmaaqeetti buusan kun illee hin jira. Makarajii aananiiti inni kun illee jechuudha. Ka daraadarame kun illee makarajii aananiiti. Asirratti burcuqqoo bichaallee kophaatti illee bitachuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo makarajiin aananii illee kinoo hin jira. Meeshaa adda adda ta'e jira jechuudha. Meeshaa oriijinaalii meeshaa bareedaa jechuudha. Saanii shoorbaallee asirratti hin jirti. Kinoo xiqqoon sun saanii shoorbaati. Kuni makarajiin kun makarajii aananiiti jechuudha. Siinii of biraa qaba. Siinii hedduu of biraa qaba. Kinoo akkana fakkaata. Siinii jahaa fi xiqqishuun tunillee ta'ananiiti. Ka gubbaa tokkicha kana qaba. Ammas qammachaa qaba jechuudha. Akkana fakkaata. Baay'ee tokko bareeda. Burcuqqoon kun kophaatti illee bitachuu dandeettanii. Waan keessumaayyuu nama ajaa'ibu burcuqqoo kana jechuudha. Burcuqqoon kun firee jaha waliin gurgurama. Inni kun guddichi kun cimmaaqii naqan jechuudha. Inni kun ammoo burcuqqoo kana jechuudha. Gamanatti illee ka jiru kinoo waan akka askiriimiitiif illee ta'a. Cimmaaqii garagaraatiif illee ta'a jechuudha. Inni kun illee keessa of biraa qaba jechuudha. Hunduu burcuqqoo jaha of biraa qaba. Baay'ee tokko namatti tola. Hedduu bareeda jechuudha. Piroogiraamii garagaraa irratti illee ittiin qopheessuu dandeessanii. Akkana jira baay'ee tokko bareeda diizaayinii hundarraa layyetti jechuudha. Asumatti maashina juusii illee yoo barbaadan. Maashina juusii kun sadarkaa baay'ee qaba. Sirrii of eeggachuu qabdan jechuudha. Of eeggannaadha godhaa maqaa qaba jechuudha. Akkasuma sadarkaallee qaba jechuudha. Akkana fakkaata meeshaan kunniin osoo isin hin darbin bitadhaa isiniin jedha. Meeshaa baay'ee babbareedu. Makarajiin aananii ayinata baay'eedhaan jira. Akkasuma diizaayiniin isaallee garagaraa kunniin adii fi daalachi kunillee makarajii aananiiti jechuudha. Of biraa qaba. Kinoo waa baay'ee of biraa qaba. Burcuqqoo of biraa qaba. Saarvisii irra taa'u ofiitii of biraa qaba jechuudha. Akkana fakkaata meeshaa kanneen bitachuu barbaannaan dafaatii bitadhaa isiniin jedha. Makarajii aananii xiqqishuu tanallee yoo barbaadan asumaan bitadhaa. Burcuqqoo bishaan qofaaf barbaannaanii cimmaaqii garagaraatiif barbaannanii meeshaa babbareedaa meeshaa oriijinaaliin as bira argama jechuudha. Kinootii firmuus illee kan isin barbaadanii
As biratti inni kun kinooti isaanii shorbati shaanii sorbaa ka duraan hin bitaa tureen osoo hin taane kanaan illee dhufee jira kanaan illee bitachuu hin dandeettani. Meeshaan babbareedaadha meeshaa oriijinaaliidha dafaa bitadha meeshaan kun akka isin hin darbine as biratti namoonni eelee barbaadaa turtan eelee ijoolleen Ameerikaa beeksistu sanillee eeleen sunillee kinoo dhufee jira namoonni baay'een durallee na gaafataa turtani ammallee kinootii dhuftee jirti duraan baddee turte amma deebitee dhuftee jirti kun ammooyyuu elektiriikii isaati jechuudha gamada isaati. Eeleen tun akkana fakkaatti bitadhaa daddabaati isinin jedha namoonni bitachuu barbaadan akkana fakkaatti eelee baay'ee bareedduuti. Gara barbaadanitti fayyadamuu dandeettanii warroonni kichiniin hin qabnellee kushiinaa hin qabnellee akkasumatti of biratti itti hojjetanii kaatanii martanii kaa'uu dandeettan jechuudha. Isa biraa ammooyyuu Oovinii namni baay'een na gaafataa turtan ooviniin kun birrii 13,000 qofa jechuudha. Oovinii baay'ee bareedaadha. Baatiraa 2 of keessaa qaba. As biratti ammoo maashinni daabboo hin jira, kafiizaa hin jira. Meeshaa barbaadan meeshaa babbareedaatu iyyuu jira jechuudha. Daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. As biratti illee kinooti. Masqammacaa sukkaaraa yoo barbaadanii as biratti kunniin lachuuyyuu ka hixaanaati. Diimaan kunillee adiin kunillee ka hixaanaati. As biratti kidaanii babbareeda kidaanii firmuusiiti. Meeshaa babbareedaa akka isin jaalattaniiti jechuudha. Meeshaa hedduu babbareedu baay'ee tokko bareedaa hin jaalattan jedhee abdii qaba jechuudha. Meeshaan kun meeshaa oriijinaalii waan ta'eef meeshaa babbareedaa waan ta'eef akka jaalattan abdii qabaa jaalattan taanaan keessaan na dubbisaa tasuma hin irraanfatina isiniin jedha. As biratti maxabashaan kun maxabashaa firee 3 gurgurama jechuudha. Saaniin kunniin saanii baay'ee babbareedu jechuudha. Saanii firmuuziiti. Seerii 3 jechuudha. Saaniin kunniin guutuun isii seerii 3 jechuudha. Ka seerii 4 illee hin jira. Kinoo kunniin seerii 3 ka seerii 4 illee hin jira. Isin ammoo ka barbaadan qofa bitachuu keessan jechuudha. Kana qofaa miti viidiyoo duraa keessallee seentanii irraa shuut gootanii keessan natti erguu hin irraanfatinaa isin jedhaan ammoo wanta gaggaarii waan bareedaa akkuma argeen yeroo bitullee ta'e yeroo kaanillee ta'e isin jala hin dabarsuu isiniif qooda jechuudha. Isinirraa ka eegamu ammoo laayikii osoo hin godhin tasumallee dogongortan nam tokkollee bira hin darbina. Laayikii osoo hin godhin bira hin darbina isiniin jedha. Jaalattan meeshaa kana akka jaalattan abdii qaba. Ani maaliif isiniif jedhee waan waraabuuf isin ammoo hiriyoota keessanitti illee sheer godhaati laayik saabskiraayib godhi osoo hin godhin bira hin darbina. Harki keessan mee laayikii haa tuqu asumaan ammoo meeshaa kana yoo jaalattan lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 9 duwwaa 25 telegiraamilleen waasaapilleen iimoolleen kana kanumaan argachuu dandeettan yoo barbaadan daarektiilleen kanuma jechuudha. Ana immoo naannoo filan jiraadhu Shaashamanneedha. Naannawa namni sun barbaadutti biyya namni sun barbaadutti hin geessaaf jechuudha. Kanarraa eegamu kana isinirraa ka eegamu immoo lakkoofsa bilbilaa namni na gaafataa turtan fudhattanii keessan na dubbisuu qofa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa achiin koomentii irratti namni barreessitan angaruuyyuu asumaan hima kenna. Isin ammoo koomentii irratti ma gaafattan jechuudha yeroo baay'ee. Yaada qabdanii fi haala jiru waan barbaadan yaada qabdan guutuu koomentii irra barreessuun irraanfatinaa isiniin jedha.